Jessica. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dhibeen kun keessaa habuqqa'u. Habuqqa'u keessaa. Habuqqa'u keessaa. Habuqqa'u keessaa. Aboof keessaa. Aboof keessaa. Beyesuus. 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 Iga Yesuusin nagaan siifata. Beyesuusin. 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 Iga Yesuusin fayyi. Waqayyoo. Waqayyoo. Lafa kaayisa. Achi buti waan baricha. Deemi am. Kot. Humna Yesuusin nagaan siifata. Beyesuus. Hiika. Maqaa Yesuusin. Deemi. Kottu mootaa. Kottu mootaa. Em. Ya? Aja. Gak ada timu baca ya dengan sekali kawin aja. Garam baca? Baca ya gartit. Baca? Yang baca. Baca ya rakno sekali tenna berana rakisa. Amma gartit timu baca ya ranjir. Ranjir? Ranjir. Biar mati baga. Humna kabam fannoni Yesuusin. Ama bayyee bayyee. Sirriin jiraa. Sirriin nama jirtu? Sirriin jira. Galata Waaqaa ta'u. Addaa mi Yesuus addaa. Addaa mootota keessa. Yeroo dheeraaf kanarra ture mana qoricha Abashaa jedhu. Yeroo baay'eedhaan mana kamiin hin jiru. Galani kan Gooftaa ta'u amma waa tokko qaama keessa jira jedhee yaadu jechuudha. Mana kii baay'eedhaan hospitaala hin dhageen hin jiru. Nasaadhaan jedhu doktoroonni waan arganii naan achi galee natti deebi'a. Amma abdii kuteen bakka sammaa kanarratti kootuun fayyitan jedhanii asii namni naa bilbilee sababa kanaatiin dhufuu dandeessi. Maal jedhanii si bilbilamee abbaa? As ijoollee tokko qaba. Ijoollee hin jiraa. Kootu kaiti marfin dhaqee raajim ka'ina lana laalaa waan kana coggaarraa ta'ee dhibee biraa ta'ee wallaaleera midhaan naan laatu yeroo dheeraa narratti fudhateera. Bakka lana du'as ta'u bareen gala jedhee naan gara walisoo kana deemuudha ka'u kootu akkin midhaqinii naan jedhan eengadda. Eengadda dhufee galanni yookaan waaqaa ta'u kana mana dhaabadhu dhiisaati abdii kuteeraa garuu amma gaddoo dhaqeen beeku waan hin argaa garuu bukeseera. Infacaate. Amen. Amen. Facaate itti. Facaate. Amen. Amen. Misgaani kan saatu. Amen. Hallelujah. Waggaa meeqaaf isin dhukkubdi? Gara naannoo waggaa torba waa tokko citaa hojjedhee beekuu hin dandeenye bakka. Waggaa torba oli daniin mana waa tokko socho'ee hin hojjenne. Waa tokko argaa hojjettani? Waggaa torba. Waggaa torba. Amma immoo sadarkaa bakka coggaaraan kun hin jirre immoo maaluma jira isa jedhu nabdee kuteera. Galanni kan waaqaa ta'u amma kun. Mee waan barii sadii walirra kaa'ime. Waan barii sadii walirra kaa'e. Haloo. Addaa waaqota keessa. Addaa Yesuus addaa.
addaa mootota keessa addaa Yesuus addaa baroota keessa addaa Yesuus addaa mootota keessa addaa Yesuus addaa waaqota keessa addaa Yesuus humna qabaan fannoon Yesuus humna qabaan dubbiin Yesuus Chekan Masuk coftaniin beektan Ijoolleen okutaama isaanii fuudha. Namba adda kana. Amma baattan. Namba adda. Yesuus yaadinaan. Lafa godha. Akaati waan barbaadan hojjetadha kana booda. Waggaa torbaa hojii hojjedha. Waggaa torbaa. Waa tokkoon nama na gargaaran malee waa tokkoon hojjedha. Ikoonomiin kun mana keemitaan fite. Jireenya kun bakka uumamaa abdiin kute. Afura digimti ture. Afura digimti. Harki kee duwwaa akka ta'u, golli kee duwwaa akka ta'u, manni kee duwwaa akka ta'u, sitti daggamanii kan shigarram ijoollee keellee barsiifattee sammuu isaanii akka hin banamne ati horiin kee hundumtu akka dhumtu ta'ee jira. Waaqayyo akkasumaan jedheera. Horii kee dachaanan deebisa. Ijoollee kee qabeenya kee hundumaa dachaanan eebbisa. Ameen. Kana booda sammuu isaanii baneera. Ameen. Afuura xonqolaa digimti sitti daggamte kana cabseera de Waaqayyo. Ameen. Nagaan naqi. Baga gammaddan akka nagaadha. Gooftaa galateeffadha. Anumaa isiniin goone gooftaatti isin fayyisa. Yesuus na keessa anis isa keessa. Abdii guddaan qaba fayyee. Nagaan nagaa. Addaa mootota keessa addaa Yesuus addaa waaqota keessa addaa Yesuus Maal ta'a? wanne tel millishis akkasitti lafan ejjetu balansi ishee eegetu baay'ee bakka balansi isheen eegdu waanuma kamitti jireenya ishee uqqatu hin dandeessu. Maaliif? Bakka erga dhukkubsattee onneette yeroo darbee Waaqayyo waa'ee ishiisaa natti dubbatee ture karuma keessanii. Erga dhukkubsattee homaayyuu godhachuu dadhabdee waggaa 4 fixxeerti. Waggaa 4? Erga katti deemte? Erga akkanatti deemte reefu gara waggaaf waan ta'e keessa jira. Amma isaan immoo asii ol bilbilanitti dubbatan barriidhumarree qulfii yoo qabaate qullufii deeme malee baasee baduu dandeessi. Gara itti onneette sammuun ishii balansi eeggatoo hin jiru naan jedhanitu wanni heduu waggaan achi fuudhee dhufa akkamitti nama kana iddoo saniin geesse akkoo bakkee iddoo kanaa fuutee deemta naan jette obboleettiin koo Waaqayyoonni danda'a ta'e na gargaara ani man iddoo kanaa fuudhee deemaa ishiin immoo jireenya adda akka kanaatiin deebiteen galtu fayyiteeti ijoollee ishiitti galti malee jedheeniin Waaqayyo yoo sirraa ta'e kan sirraan mormuun danda'u waamichi ishii sirraa yoo ta'e akka kanatti otoo jirtuu miti fayyita. Toggara kee dhufuutitti jiraata kan diinarraa ta'e garuu gooftaa Yesuusaatti xaalqaa galuu qabda jedhee tanan iddoo sanii fidee dhufe. Miilli ishee kun danda'e lafa ejjetu? Miilli isheen ejjetu bakka kaleessuma hoggaan fidutti nama Waaqayyo keessa isaa jiru na gargaarati kophaa koo baay'ee otoo rakkadhuutiin iddoo kanaan ga'e achi fideeto achiin geessan jedhu garuu boota si rakkisetti wisaaddarii baachisinaan jette obboleettiin koo akkamittan nama wisaaddarii baachisa inni gargaaraa koo ta'e Yesuus bukkee koo jira waan ta'e ani numa nachiin gaashin immoo numa fayyiteetoo iddoo kanatti galti jedhee tanan abdii koo Yesuus kaawwadhee dhufe. Inaasofti. Harmee koo maaliif boosu? Booyinaa. Inni isiniif booye, inni isiniif dhiige, ilmi Waaqayyoo Yesuus jira. Ameen. Hallelujah. Amen. Baka gooftaa Yesuus na fayyan.
Bayyee. Samuun kun normaaliyaa ta'u. Normaaliyaa ta'u. Normaaliyaa ta'u. Normaaliyaa ta'u. Normaaliyaa ta'u. Ati kun normaaliyaa ta'u. Inni kun normaaliyaa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Si abboomeera miidhagina. Ejjadhu sirriitti. Si abboomeera. Si abboomeera. Si abboomeera. Deggafii namaan barbaadu. Ofuma keetiin. Daani maqaa Yesuusiin. Hikami. Amen. Hai. Hai. Bina. Ojeda. Ojeda be. Be. Fatuma. Hah? Arbeko. Guddaadhaati. Lugni koo. Naayii kameera. Yesus haleluya. Maadira marbeko. Omtoon jira. Waggaa meeqaaf jette? Waggaa afuriifi? Waggaa afuriif sii dhamee ture. Amma hore. Hin jiru omtu. Kophaa kee deemtee galtaa ari'amu. Mee deemi mee. Adda. Yesus yaadina. Adda Yesus Adda mootota keessa Yesus yaadina. Adda Yesus Adda waaqota keessa Adda Yesus Adda 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 mootota keessa yaadina Yesus. Amen. Amen. Qabamtee dhufte. Qabamtee dhufte miti? Amma hore. Kameera. Kameera. Injiru kaam. Omtoon. Socho'i mamiila kee. Yesus. Utaalu malee maal jofere utaalu malee maal jofere utaalu malee. Deem armee koo. Deem isini. Maal jira? Omtoon jiru. Deemtee galtaga. Warra badiisa keef du'a kee eegan biratti ulfina Waaqayyoo hin arginu. Isaan qaananiiru salphataniiru. Hinduuti du'a kee si eegaaru naan jedhe Waaqayyo. Garuu ganaan ulfina si agarsiisanaan. Jiraataadha Yesus. Ameen. Hallelujah. Deema mashakkuri. Barbaachuu malee maddabere barbaachuu malee maddabere barbaachuu malee utaaluu malee maddabere utaaluu malee maddabere utaaluu malee maddabere utaaluu malee maddabere utaaluu malee Kan akka Waaqayyoo jira. Amma akkamitti ilaalaa jirtati gooftaa kana. Armeeko.
Amma maal sitti dhaga'ame? Baay'een gammade Yesuus koonni guddaa ta'ee jira akkuma nani amanadhe akkasumaan jedhe obboleessi koo ishiinoo amantii shirraafama nagumaan walii gadi ofta malee bakka baay'ee dhaqxe silaa maaluma godhaa jennaan ani nana mana waaqayyo waa'ee ishii footoo ishii otoon fuudheen dhaqne inni natti dubbate ishiin amanuu yoo abaattu malee ani bakka ishii bu'ee akka waan ishii ta'etti nana mana ishiin inuma fayyitin jedheeniin akkamitti nama akka kanaa fuutee deemta ishiin wanna hundatti balaansii ishii silaan eeggattu akkam gootannaan Yesuus inni guddaa ta'e ana bira jira waan ta'eef ani wanta kamittuun shakkuun jedhee Yesuus koommoo mirmatee naa dhufe. Ameen. Ishi amma gaa balaansii eeganiin deemanii sila qabdee fidde miti? Beema adeeman ilaali gaa. Deemaa mee armee koo? Deemaa kottaa ammoo. Ishi maaltu sitti dhaga'ame? Waan kennuuf hin qabu Yesuusiif galata duwwaa malee. Kin galata Yesuusa, kin galata Yesuusa.